Yesus dhufee boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti hidhatanii yeroo dubbistanii Kiristoos dhufeetu akka inni harree irra taa'u Yesus fakkeenya sanaan dubbate inni akka raawwatuufi jedheen. Har'a waan tokko isiniin jechuu barbaada. Yeroo gooftaan nu waame obboloota ko namoota dhimma baasnu hin turre nu. Phaawulos akka inni dubbatutti ogeessota hin turre nu needha. Saslaarraa akka jedhamti akka jedhame la akka jedhame maaloo Phaawulos akka jedhan obboloota ko isin yeroo waamamtani namoota attamii akka turtani ilaalaa. Mee yeroo Kiristoos gara keessan dhufe itunni hin dhufin duraaf eddanni dhufe booda jireenya akkamii keessa akka turtan mee of ilaalaa jedhe. Namni tokko mana Waaqayyoo geetaa akka jedhamu ani koo gooftaa ala yeroon ture jireenyi koo kana fakkaatu ture bareedaan ture miidhagaan ture qabeenyaa qabaatta turte malee qabeenyaa keessi geggeessa malee qabeenyaa kee geggeessaan turte. Yesus maal jedhe yeroo Waaqayyoo gara keessan yaa obboloota ko ilaalaa dheetu akka yaada namaatti baay'een keessan maaliin turreedha ogeessota turreem gaafa waamamtan jedhe. Ogummaa Phaawulos dubbachaa jiru ogummaa biyya lafaa miti. Ogummaa digirii mana barumsaa dhaqanii argatan miti. Isaan warri gooftaan beekneenuu caalaa kan baratan jiru. Phaawulos garuu kan inni dubbachaa jiru ogummaa isa waaqarraa isa Waaqayyoon beeku isa ijoollee Waaqayyoo ta'u isa Kiristoos wajjin jiraachuu isa jireenya bara baraa keetti Waaqayyoo jedhanii gooftaa fudhatanii jiraachuu ogummaa san darbine isa bara baraa ta'e waa'ee isaati Phaawulos iddoo kanatti kan hin dubbatu. Maaliif Waaqayyoon sodaachuun ogummaa maaliidha? Ogummaa jalqabaati. Phaawulos kan hin dubbachaa jiru waa'ee ogummaa Waaqayyoon sodaachuu waa'ee Waaqayyoon beekuu. Yeroo Waaqayyoo gara keessan baay'een keessan namoota ogummaa akkasii qabdan turtan miti. Namoota gooftaa hin beekne turtanii. Namoota namni ilaalee dirra turtanii. Har'a garuu edhaame. Har'a garuu jireenyi keenya akkas miti. Wangeella kan nuun jedhutti. Har'a garuu Waaqayyoo baay'ee keenyaaf jireenya keenya geddaree foolii keenya geddaree maqaan isaa eebbifamu. Har'a sigaa Kiristoos kuni maal gochuu barbaada jireenya keenya irratti ajaa'iba qulqulluu irraa ilaallee achi booda kadhannarra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti dhimma hin baastu nuun jedhu har'a maqaa gooftaan hacabu. Ani dhimma hin baasa abbo. Akka biyya lafaarra jiraachuun koo dhimma baasa. Kan akkasin bartan barbaada Waaqayyo. Lafa hojjettanitti dhimma baastu sin. Fakkaachuu dhiisuu danda'a. Hojii adda addaa kee kan jirtan. Hojii hojjettanii waan darbaartan isinitti fakkaata. No! Waaqayyo gaafa biyya lafaarra isin fide wanta isin keessa kaa'e isiniin dhimma baasta jedhee wanta isiniin hojjechuu barbaade tokko biyya lafaa kanarratti qaba Waaqayyo. Kanaaf akka nama dhimma baasu tokkotti jiraattanii akkasiin darootan barbaada Waaqayyo. Dhimma hin baase dhaame ammas. Dhimma hin baasaan har'uma bakka. Ergaan kun tureera dhugaa keessa koo adda dhufe. Dhagaa dhimma hin baasaan kuni keessa koo naa hojjetenaa. Dhimma hin baasan. Isin gidduu yeroo taa'umman dhimma hin baasan. Isin wajjin yeroo jiraadhu dhimma hin baasan. Olii keenyaa wajjin yeroo jiraannu dhimma baasan nuun. Olii keenyaaf dhimma baasna. Waaqayyoof dhimma baasna nuun. Mootummaa Waaqayyoo keetti iddoo qabna nuun. Waaqayyo waan nuun hojjetu qaba. Ana duwwaan hojjeta miti isiniin hojjeta Waaqayyo. Nama ispeeshaalii godhatee dibatee kaadhatiin qabu Waaqayyo nama hundumaa karaa Yesuus Kiristoos dhimma baastedheen waame biyya lafaa kee. Hallelujah. Atis dhimma baasta anis dhimma hin baasa. Inni si bira taa'us dhimma baasa. Namni ispeeshaalii hin jiru. Isa duwwaatu dhimma baasa. An dhimma hin baasu jettee kanatti cal jettee teessu. Hindumti keenya maal ta'an dhimma baasna. Yes. Waaqayyo waan nuun hojjetu qaba. Waaqayyo waan nuun godhu qaba. Kanaaf Phaawulos yeroo waamamtan isin ogeessotan turre baay'een keessanii beekumsa miti beektoota miti baay'een keessanii sanyii warra gurguddaa keessaa mitiidha. Yeroo waamamtan baay'een keessan sanyii warra gurguddaa jechuun ijoollee warra maatiin isaanii biyya keenyatti horii qaban ta'uu danda'a. Baalsilxaan warra silxaana qaban warra bushaa keessa jiran mana lubummaa keessa warra hojjetan bara sana keessa ijoolleen luba warri mana lubummaa keessa hojjetan ulfina guddaa qabu. In sagadamaaf hin waaqeffamu. Karaarra yeroo san darban namnumtuu isaaniif sagada. Namni immoo akka goofa akka keessanii iddoon qabu ture. Iyyesuus orra akkasii barbaachuuf dhufe. Iyyesuus orra namni gatiin qabdanii gataniif gatii qabda jechuudhaaf dhufe. Chaappaa gatii qabduun irratti rukutuudhaaf dhufe. Hallelujah. Chaappaa kana sirree dhaqati. Ati gatii qabda gatiin qabu hin jedhin.
waaqayyo karaa ilma isaa gatii qabda siin jedhee gatii qabda tarrayyuu. Gatii qabda. Maaliyaa ituuti gatiin qabdu ta'e maaliif waaqayyo akka kanaatti fidee mana isaa keessa si kaa'a? Waaw maqaa gooftaa Iyyesuusiin hafuurri gatiin qabdu nun jedhu nurraa cabu. Ameen. Namni koo mana waaqayyooma keessatu jiraatnu ituma gooftaa wajjin hin deemu akka nama gatiin qabnetti jiraataam. Akka nama abdiin qabnetti nama destiniin qabnetti jiraataam. Waaqayyo immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dhufeetu ati gatii qabdaa siin jedha ganama kana. Gatiin qaban. Phaawulos egaa kanaaf jedheetu saba kanatti warra Qorontos kanatti akka isaan hubatan barbaadeetu isin gatii qabdu. Maal taatanii jedhaan warra Qorontosiin. Isin koo warra guguddootaa keessaa ituu ta'eeti hin waamamtu kan iddoos hin waamamtani baraa ittiin jedheetu ittima kan jedhaan Phaawulos lakkoofsa 27 irratti. Waaqayyo garuu jedha. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yellaasisuuf jedhe. Namoota maaliidha? Ogeessota. Yellaasisuuf jedhe. Ilaala. Waan biyya lafaa gowwummaatti lakkaamu maal ta'e? Fo'atee jedha. Amma kiristiyaana ta'uun namoonni gooftaa wajjiniin jiraachuun jireenya waaqayyoof ta'e jiraatanii darbuun yeroo tokko tokko nama keenya biratti gowwummaa iddootu jira garuu rakkinaan qabu baay'een keessatti dargaggoota waan ta'eef Iyyesuusii wajjiniin jiraachuun cubbuu dhiisuun hejjuu dhiisuun hatuu dhiisuun jibbuu dhiisuun qulqullummaatti jiraachuun ante faaraa nama jechiisaa gatii qabaa gatii qabasiif Phaawulos kana kan inni dubbatu wanta yeroo namni ilaalani gatiin qabne tokko nu filate Iyyesuusiif jiraatteennan inni waaqayyo sirratti qabu yoo jiraate inni guddaansaa yaada isaa isa waaqarraa lafa kanarratti siin mul'isudha. Dhugaan isinitti himaa biddeen nyaannee dhunnee akkasumaan akka dabarruuf as nuun keenya waaqayyo. Ijoollee ma godhannee jireenyuma biyya lafaa kan akka nama tokkotti jiraannee akka darbuun no. Destinii guddaa qabna nuun waaqayyo gatii qabdu jedhee edda walitti nu qabe gatii akka qabnu barree ubbannee yaada waaqayyo biyya lafaa kanarratti darbinee qabamuuf nu waame waaqayyo. Maal obboloota koo ituu koo waamamuu ta'e kan nu caalan baay'ee jiru. Kanaaf Phaawulos kompeerii godheetu beekumsa ogummaa dandeettii warra gosa gaarii qaban warra maqaa gaarii qaban ol bira kaayeetu isin yeroo waamamtan kanan qabdan turanidha. Lakkoofsa wanta namni ilaalu namni nama ilaale nama yeroo nama ilaalu mee namuma iyyuu yeroo waamu namni waa ilaale nama waama miti sirrii miti sirriidha jedha rakkinaan qabu kun sagalee waaqayyo bara namni yeroo nama filatu abaluu jedhee yeroo kaatu waan ilaalu tokko qaba. Namni ammayyuu waldaa keessaa kun jira jiru yoo ta'anii koo waaqayyo isin gargaaru jiru ketumaan darbaa innis gadhee miti baasa wayi. Phaawulos garuu kan inni jechuu barbaadu namni wanta inni kaa'ee akka namaatti nama filatu tokko ituu nama akka namaatti ilaalu hin qabdan turtanii isiniin jedha. Anaaf isin hin qabnu dhuguma hin qabnu. Hin qabnu ta'uu danda'a. Bara sana keessatti immoo ijoollee Heelii faana miti mana qulqullummaa keessa kan tajaajilan mitiiree ijoolleen Heeliidha. Lubummaan hin darba. Silxaanis hin darba. Micaa mootii taataniinaan mootummaan sinitti darba. Adaafa qulqulluudha kun. Daawitiitti kan eeyuutti darbe booda. Solomoon nutti darbe. Sirriidhaam. Phaawulos wanta inni hubachuu danda'a ittiin jechaa jiru akka namaatti kun hundumtuu tureera. Iyyesuus garuu jedha kana hundumaatti eksii godheetu namoonni hin filanne. Namoota maqaa gaarii hin qabne. Namoota fira baay'ee hin qabne. Anaaf isiniin maal nu godhe nu filate maal gochuudhaaf kana hunduma yellaasisuudhaaf duwwaa gochuudhaaf jedha. Maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Edda kana godhee Iyyesuus nu filate har'a waaqayyo akkamitti gatiin irratti dabare. Maaliif seexanni ati gatiin qabdu jedhee nutti maree ganamaaf galgala nutti. Maaliif nuti immoo sagalee isaa dhageenye anis gatiin qabu ofiin jennare. Har'a maqaa gooftaa Iyyesuusiin sagaleen kun nurraa haa cabu. Sagaleen akka nuun jedhu kun.
Edda waaqayyo kana hundumaa jisseena filate edda sin filate mana isaa keessa fide sin kaay isin gatii qabdu akka nama gatii qabutu jiraadha. Nama akka waaqayyo wajjiniin karaa baay'ee deemaa jirutu jiraadha. Gurra keessan isa biyya lafaa dhiisnee dhufeef illaatinaa mana waaqayyo keessa teessanii. Naa dhumeera siin dhumne. Ituu si dhume achitti si dhuma ture. Ani hin danda'u kanat hin dandeenyetti turteet amma garuu isa danda'u si keessa jira abbo. Situ danda'a miti. Isa danda'u si waame. Ofii waan danda'u si waame. Eddanni immoo danda'u si waame ati hin dandeessa. Mee ameen jedha. Hin dandeessati. Waan ati hin dandeessa. Isa maayidhaam sagalee waaqayyo karaa Kiristoos isa waan hundumaa gochuu maalin ta'a naan danda'aadhaan Phaawulos. Ana miti isa na keessa jiru. Isa na abduu isan fudhadhe. Isa ogummaa biyya lafaa qaaneessuu fedhe naanna waame inni na kee jira waan ta'eef waan hundumaa gochuu nan danda'a. Sagalee waaqayyo waan hundumaa gochuu hin dandeenya nuunis. Maqaan isaa eebbifamu. Maaliif Iyyesuustu nu keessa jira. Iyyesuus Kiristoosii saba waaqayyoo yeroo bartoonni dhaqanii harree sana hiikanii fidanii namoonni karaarra jiran gaafataniiru ta'uu danda'a. Jarri gowwaan kunis ittiin jedhamuu danda'a. Namni harree harkisee deema. Maali jarri kun? Bartoonni kun dhaqanii gaafa isaan fidan namni maaliyaa maal goota? Maaliif qabne? Iyyesuustu barbaada. Iyyesuustu barbaada. Iyyesuustu nu barbaada. Nama baay'eef koo jireenyi keenya gaaffiidha mara. Nun waan nurra jirru hin beeknu malee namni baay'een immoo nu ilaalee ko waaw jedhan. Nun garuu ammayyuu manuma waaqayyo keessa teenyee akka nama gatiin nimba bakka waa duwwaa taanii tokko ta'u yaanna. Maaloo maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun keenya geeddaramu. Ameen. Gatii qabdumsin. Yesuusitti fidaneedha sagalee waaqayyo. Yesuus isheen silan barbaadamne amma gooftaatti fidanii namni sila waa'ee ishee dhimma ishee hin qabne namni waa'ee ishee dubbatee hin beekne hamma gaafa Kiristoos ilmi waaqayyoo dhufee maal godhutti hirra taa'e Yesuus. Yesuus sirra jira. Yesuus eenyurra jira? Anarra jira. Raajii abaluu duwwaarra jira miti Yesuus. Wayimi nama paasterii abaluu bira duwwaa jira miti Yesuus. Yesuus ilmi waaqayyoo anarras jira isinirras jira. Waaw. Yesuus isa waaqaaf lafa uume kana tokko iddoo maal isaa nu iddoo buufata isaatii nu godhate. Isini mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektaniire. Iddoo buufata waaqayyoo iddoo waaqayyoo irra taa'e. Iddoo waaqayyoo irra taa'e biyya lafaatti mul'achuudhaaf karoorfate ta'uusaa hin beektaniire jedhama sagalee waaqayyoo. Yesuus ilmi waaqayyoo inni harree irra taa'e gara Yerusaalem dhaqe harra immoo sirra taa'e gara biyya lafaa dhaqa. Maqaa gooftaa Yesuusin waaqayyo sirra jira. Yesuusiif dhimma baasta inni dhimma baasa deesi waame immoo sirra jira. Narra jira daame narra jira. Anarra gooftaa taa'ee jira. Ani mana qulqullummaa waaqayyooti. Ana jedha miti sagalee waaqayyoo naan jedhe. Ani immoo isa waaqayyoo naan jedheedha. Mee ameen jedhaaka. Isini isa waaqayyoo isiniin jedheedha. Isa namni isiniin jedhu miti namni waan baay'ee jechuu danda'a. Don't worry about it. Isa waaqayyoo isiniin jedheedhati. Ati jaallatamteetta. Ati filatamteetta. Ati micaa waaqayyooti. Jaalala bara baraa qabdati. Kiristoostu si keessa jira. Isa du'ee du'aa keetti si geggeessaa jira. Mana kee irratti inni mootiidha. Mee ameen. Isa si kee jira ka. Eddanni si wajjiniin jiraate moo eenyu sodaattarati? Eenyu sodaattaree deemani waaqayyoodhaaf. Eenyu duratti maalin ta'a? Barbara maree. Maaliif? Isa hundumaa danda'u naa wajjiniin jira. Isa Saa'olii galagalche. Isa naa wajjiniin jira. Saa'oliin ari'ate. Yes ari'ateera Daawitiin ajjeesu. Gooliyaad jigeera. Kanaaf ammas eenyuun sodaadha. Namni waaqayyoo akka isaa wajjiniin jiru yeroo hundumaa sodaatee jiraata miti sodaachisaa jiraata. Maqaa Yesuusin hafuurri kun sin keessaa galu. Warra sodaachisanii jiraatan sin haa godhu. Safara jiraatan keetti diina sodaachisa. Safara jiraatan keetti seexana sodaachisa. Safara jiraatan keetti namoota sodaachisaa jiraadha. Namoonni kan akkasin waaqayyo sin wajjin jire kan sinitti man jiru isin immoo sodaachisaa jiraadha. Wow! Maqaa Yesuusin hafuurri kun sinitti galu. Hafuurri waaqayyo
Jira abba Waaqayyo iddoo kana. Amen. Ilaamee saba Waaqayyo nu wajjiniin jira. Iddoo biraa barbaachaa naqina. Waaqayyo iddoo kana buufatee jira, isin keessa jira. Isin mana qulqullummaa Waaqayyo lafa Waaqayyo buufachuu jaallateedha isin. Jaallatamoo qulqulluu qajeelota nu jedheen waamam sagalee Waaqayyo. Ilaalcha addaanuu qaban Waaqayyo. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Kana hundumaa siniin footeedhe Phaawulos. Phaawulos mee yeroo dubbatu. Phaawulos nama baratee ture miti? Barumsa amma funyaanitti gosa taanaan gosa guddaa kiyaa. Qabeenyaan waan baay'ee Phaawulos duwwaa gaafa kan Kiristoos wajjin madaalli qabee dubbatu kan hundumaa qaba ture Phaawulos. Garuu Phaawulos kan Kiristoos wajjin ol bira qabee yeroo ilaalu duwwaa akka ta'e galee. Waaqayyo nu jaallata. Amen. Nu jaallata dhaame. Yaa Waaqayyo sin jaallata dhugaa. Nageenya gurra keessan illaatina. Illaatina. Lakkoofsa Waaqayyo irraa jajjaboo yellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaadha lakkaa'amu. Maal godheedha? Fo'ateedha. Yaa waan akkasiin filamtan. Namoonni dadhaboo akka biyya lafaatti abdii isaan dadhabaa. Gatiin qabu. Duwwaa. Garuu Waaqayyo biyya lafaa yellaasisuuf nama dadhabaa kana filate. Anaaf isin dadhaboota kana nu filate Yesuus. Nu filatee dadhabina keenya nurraa fuudhee jabina isaa nu keessa kaa'e. Maqaa gooftaa Yesuusiin kun nuuf haa galu. Jabina Waaqayyo nu keessa jira. Lakkoofsa 28 mokkeedha. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne wanta biyyi lafaatti gadi deebi'aa lakkaa'amuu fi wanta tuffatamaa. Ilaala akkanitti fudhate. Bakka gad deebi'aa namoo jedhamu tokko. Amma ani hin beeku. Itoo amma madaalli akka biyya lafaaf madaalli biyyi lafaa namaa kennu kana. Istaastekiisa jedhamu sana namni namaaf kennu kana. Ituu laatamnee fi askiyaa namni sana guutee filamu jira jedhee yaadu. Jiraachuu dandeessu ta'a. I don't know. Ani garuu sana hin guutu. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf filamuudha. Garuu Waaqayyoo sana hundumaa gad deebiseetu na filate. Nu filate. Maaliif nu filate beektu? Nurra taa'uu barbaade Waaqayyo. Nu wajjiniin akkeetu sagalee Waaqayyoo. Abrahaam maal kootiin jedha beektu? Fira koo jedhama. Abrahaam amma nama filamuuf ture. Abrahaam nama filamuudha obboloota ko. Nama koo amantii isaayyuu waaqeffannaa gabraa keessa maatii gabraa keessa nama koo abbaa manaa fadha manaa nama waan tokko hin buusne tokko Waaqayyo koo Abrahaam bira dhaqee Abrahaam siintiin jedhee. Sin barbaadaa jedhe Waaqayyo koo nama filamuu hin dandeenye filatee hunduma keenya. Abrahaam nama filamuu hin dandeenye filateetu Waaqayyo abbaa dhatiittiin jedhe. Nama koo dhaala hin qabne tokko Waaqayyo filate. Miraakiliidhaan Waaqayyo kun. Nama lakkoofsa namaa keenya nama ijoollee baay'ee qabu dhiisee moo? Nama lakkoofsa namaa eeyyee. Nama namni eeyyee Abrahaam ittiin jedhe. Yes, kottu sin barbaadaa jedhe. Si wajjiniin seenaan qaba. Si waan an hojjedhu qaba. Karaa baay'ee wajjiniin deemna. Anumaammoo simaan Abrahaam. Abbaan si godha. Maal taatee Waaqayyo indee. Anaan ilaali umuriin deeme. Saaraa ilaali umuriin deeme. Nama baay'ee abaluunfaa jiruun. Isaaniin wayyuu anarra dhala qabuun isaanillee dhalaan. Garuu Waaqayyo akkanatti Abrahaam simaan barbaadaa. Sima wajjiniin hojii qabaadha. Ana beeka waan si gochuu barbaadu. Waaw! Ani beeka ati dhalaan qabatta ani immoo dhalaa miti. Dhalootaaf eebbasi godhaadhi. Maqaa Yesuusiin kanaaf si waame Waaqayyo. Dhalootaaf eebbasi gochuudhaaf. Waa! Waaqayyoon Abrahaamii jaallatee nu jaallatee. Isa mana koo dhufe mana keessan dhufeetu. Ani simba jaalala bara baraan nu jaallateedhaan sagalee Waaqayyo. Isatu gara keenya dhufe. Nutu gara isaa dhaqe miti. Isatu gara keenya dhufe. Yoom nuun barbaanne ituu nuun diinota taasaanee jirru
jedhamti waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos maal jedhe nu jaallate diina turreef nun diina waaqayyo turre yeroo waaqayyo gara keenya dhufe waaqayyo diinummaa nurraa kaasee fira isaa nu godhate kan isaa nu godhate qabeenya isaa nu godhate as geegaa nu gatu waaqayyo as geegaa waaqayyo nu dhiisu as geegaa gatiin qabdu nu hin jedhu waaqayyo har'as gatii qabdati isuma kaleessa si jaallate arras si jaallate jira jaalaluma kaleessa arras si wajjin jira Abrahaam dogoggoreera yes dogoggoreera Abrahaam kufeera eeyyee kufeera Abrahaam waaqayyoon gaddiseera eeyyee gaddisiseera garuu waaqayyo Abrahaam irraa yaada qaba ture ammayyuu waaqayyo arras yaada nurraa qaba waaqayyo yaada nurraa qaba dhabe waaqayyo yaada ameen 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 akka kaleessa ta'uu dhiisuu danda'a jireenya fuuraa kee akka kaleessaan kadhattu ta'uu danda'a akka kaleessaa injilbeenfattu ta'uu danda'a akka kaleessaa namni si beekamti miti arrayyuu garuu waaqayyo si wajjin yaada qaba arrayyu waaqayyo na wajjin yaada qaba jireenyi kee arraa eenyumaa waaqayyo murteessu jireenyi kee arraa akka waaqayyo si wajjin jiru mul'isa abbo dadhabina keetti si wajjin nan taa'ee dheera yerootti jabaataa duwwaan ta'e Yesuus yerootti waan gaarii qabdu duwwaan jenne Yesuus yerootti dadhabdus ani si wajjin jira yerootti laaftus sin jabeessa waaw waaqayyo na wajjin jira dhaka ameen isin wajjin jira ameen la baga yana ma satola baga waaqayyo na wajjin jira abbo jira Yesuus lafa kana waaqayyo waan nu wajjin jiruuf dadhabina keessan humni koo maal taa'edha humni koo mul'ata jabina keen hin jenne maal keenedha dadhabina kootiin humna eenyu mul'ata humna waaqayyo mul'ata jabina keetiin as dhaabadheen jira kan jettu yoo jiraate sitti ni maal dadhabina kee keessan waaqayyo humna isaa mul'isee as dhaabe mee amee jedhaka ani jabaadheen ana kasteen as dhaabadhe yoo jette no waaqayyo keedu dadhabina keetiin humni koo hin mul'ataa dhaabbo kanaaf as dhaabachuu dandeesse ati nama jabaataa ta'e miti arras waaqayyo isa jabaatu si qabee jira isan nu qabee jira maqaan isaa eebbifamu isatu waan nu qabee jiruuf ukkoo darbatamaas geenye waaqayyo galanni siif haa ta'u nu wajjin jirta galanni siif haa ta'u mee galanni siif haa ta'u jedhame Yesuus maqaan kee haa eebbifamu waaw nu jaallate Yesuus kee lakkoofsa 29 immoo kanaafis jedha Phaawulos idda kana hunduma itti lakkaa'ee ittimee kana turtanii kanarraa filamtanii kana taatanii turtanii idda jedhee ittimee kanaafis yaa obboloota koo ittiin jedha Phaawulos kanaafis namni tokkollee fuula waaqayyo duratti maal hin ta'in of hin jejjine waaqayyo sin filate waan ta'eedhaaf wanta ittiin of jejjan hin qabaatinaa of jejni keessan eenyu haa ta'u jechaadha Iyyesuusin haa ta'u jejannaan keessan Iyyesuusin haa ta'u jiraachuun keessan Iyyesuusin haa ta'u maaliif waaqayyootu akkasin dhimma baastani bareetu sin filate malee waan gaarii hin qabdan turtanii kanaaf of hin jejinaa ani waa'ee harree sanaa yeroo yaadu harreen yeroo Yesuus irra taa'e mee akkam taate ittanii yaaddamu namichi inni kaleessaa harree achitti hidhee harreen an kootedhe harra itu harree atan kootetti jedhe nageessi hin nageessu aldaatan hin nageessu maali ituma harreen maqaa afaan qabaattee si'uma tokko duwwaa namti harreen kan isheen dubbatte macaafa qulqulluurraa si'a tokko lama waaqayyo afaan itti godhe dubbadhu ittiin jedhe isa yuuko waaqayyo dubbadhu jedhe malee ishee dubbate miti waaqayyo yeroo dubbadhu dhagaan ibsitti dubbataa abaluu duwwaan natti dubbatattee kan yaaddu gooyyoomin waaqayyo sitti dubbachuu barbaadan televezyiinii keessaan miti ijoolleen anu sitti dubbachaa oola nuti dhaga'u malee ijoolleen nuti dubbachaa oola kaan keenyatti immoo lafa hojiitti subbabaajarii faan nutti dubbata waaqayyo karaa adda addaa nutti dubbata waaqayyo garuu nageenya waan ta'eef malee kanaafiyyuu waaqayyo gooftaa macha harree kan ani yeroo harree kana amma namichi inni itti dhufee harree kanaanii harrattiini yeroo sanaaf hin kabajamte Yesuus yeroo inni dhufee ulfina sii ta'u immoo yeroo Yesuus dhufee bareedina sii ta'u immoo yeroo Yesuus miidhagina sii ta'u immoo namni baay'een kan inni keera jedhame immoo kufaatii isaa dhageenyu asirratti maal godha beektu hin wallaala ka'umsa isaa fi har'a iddoo jiru
harree sanarraa ulfinni eenyu ture? Yesuus ture. Harreen sun reebamuudhaaf deetti ammarraatti reebamaa jirti. Kaleessa namoonni kaan jaakettii isaanii baasanii baala adda addaa buusanii fi si malee namni hin jiruutti hin jedhaniiru. Har'a garuu si malee namni hin jiruutti hin jechaan jiran. Maaliif? Yesuustu guyyaa sanarra taa'e. Kiristoos amma inni sirra jirutti biyyi lafaas hin danda'u. Kiristoos ofirraa buusteennaan garuu dhagaa gagaadhitti. Gaafa guyyaa Yesuus mana kee keessaa deemu biyyi lafaa inni kaleessitti taphatu arrasitti taphata. Gaafa Kiristoos si keessaa ba'u, gaafa Kiristoos namarraan bu'u nutu Kiristoosin ofirraa buusa malee. Beektu kana? Nuun ilaa wanta tokko sitti himaa saba Waaqayyo. Waaqayyo dhala namaa hundumaa fedha kennee jira. Kiristoos akka inni nurratti hafuuf, Kiristoos akka inni nurraa bu'u kan godhu anaaf bisiin. Namni waldaa itu dhufu Waaqayyo akka inni wajjin hin jirre gochuu danda'a. Waldaa dhufuu jechuun Waaqayyo naa wajjin hin jiraan mul'isa miti. Namni maal naan jedhaan namni dhufuu jiraachuu danda'a maskiya. Har'a yooni waldaa'aaf paastariin dawwalee nagaafataa. Maal taate naan jedhetanii yoo dhuftaniitu ta'e ofiin goyyomsinaa. Naafettanii jaarsolii fettanii olii keenyaaf innee dhufnatuun ta'e Waaqayyoon waaqeffachuu dhufu. Waaqayyoon ofirra akka nurra taa'uuf ofirraa buusuunis numarra jira. Har'attiirraa Yesuus hin bu'ee har'attiin iddoo duriitti deebiti. Har'a garuu sagalee Waaqayyo akkas nuun jedha. Nuuni gooftaan waa'ee harree barsiisuu miti. Harreen qabee jireenya keenya nu barsiisuu barbaada. Waaqayyo gooftaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nu jaallateeraa inneera. Nu filateeraa inneera. Jaalala kana keessatti garuu akka filamnetti kan jiraachuu qabnu anaaf isinidha. Maaliif ammaa yeroo baay'ee namni kan inni goyyoomu waan hin argu. Waaqayyo si eebbisaa jedhama. Jedhama miti nageessu. Nama hatu Waaqayyoon eebbisaa. Natti maa wajjin lallama hin eebbisaa. Akkamitti namni hataa eebbifama? Tokko. Namni sobaa mootummaa Waaqayyootti hin galaa. Nama ajjeesaan galaa. Hejjaan galaa. Galaan jedhe. Amma raajii akkasii nama kanaan deebii barbaachisa moo si eebbisaa barbaachisa? Natti maa. Amma kun dhugaadhaa ree dhaabannee madirakii irraati. Nama hataa jiru, nama sobaa jiru, nama ejjaa jiru. Waaqayyo si eebbisa inni gaafatti. Deebiidha Waaqayyo. Qalbii diddiiradha Waaqayyo. Yoo jenne hin ta'u ana jedha miti maqaa qulqulluu jedha hin jedhu hin jedhe. Ana miti maqaa qulqulluu sirriitti maal haaltatan saba Waaqayyo. Amma bara kana kee maal dhageessu mee? Mee ofuma keessatti deebi'a nama dhiisaa. Ofuma kootti hin deebi'an. Jireenyi koo waan gabraadhaan kee. Ani yoo beeka nama miti. Ani abdiisaan obbeetti. Akka inni waan baay'ee gochaa. Nama akkasiin dhufanii Waaqayyo isaanii hodisu. Waaqayyo ko Abrahaamiin baay'ee ittiin jedhee jalqaba. Miti baay'ee ittiin jedhee. Eessaa innaan urkeessaa jedhee jalqaba Waaqayyo. Maatii kee keessaa lammii kee keessaa sistemicha keessaa baay'eetu Waaqayyo edda baasee booda Abrahaamiin eenna boqonnaa 12 ani sin eebbisaa. Abbaan si godhaa. Eebba torban eebbisuu yaade hundumaatti eessatti itti mee garuu Waaqayyo. Urkeessatu ni jiru moo urkee abaaseeti? Maayettan kee abaaseeti miti hin jedhe. Waaqayyo cubbuu keetti dhufee nu jajjabeessuun nutti himamoo cubbuu kee iddanuun baanee nu ila kana gooteetta kana immoo dhiisi jedhee nuttum. Ilaamee amma nuun dogoggora nuun goonu yeroo baay'ee macaafa qulqulluudhaa fi fedha mataa keenya namarratti dubbanna waan ta'eef. Macaafni qulqulluun sirriidha qulqulluudha hin geeddaramu. Waaqayyo gooftaan macaa hojii qonnee eebbisee as nageessise miti yana. Waan gaarii godhee miti. Garuu yeroon cubboo jedhu yeroon duma afurri Waaqayyo keessaati qalbii diddiiradhu naan jedha. Dhiisi naan jedha. Na eekama. Keessa koo jira waan ta'eef. No naan jedha. Abdiisa kun sirrii miti. Ankee kana miti naan jedha. Kanan godhin jedha. Ati kanatti waamamneedha. Ati addaa'edha. Kan sirra jiru addaa'edha. Afur akkasii yoo nu kee jiraate cubbuun hojjennu namni. Maaliif Waaqayyoon ofirraa buusanii Waaqayyo koome Waaqayyo kun Waaqayyo nu keessa jiraatan amma irratti irra Kiristoos ture. Amma Kiristoos irra taa'e irratti namni hundumtuu ishee faarfate. Namni hundumtuu ishee waaqeffate. Saamsooniin ikkoo yeroo ayyaanni Waaqayyo irraa dubbe Saamsoon isaan kee akka waan ta'e akkasa tokko ta'eedha.
Saamsooniin akka inni diina isaa caccabsu kan isa godhe hafuura irra tureera malee Saamsoonii miti. Yeroo inni Daliilaadhaan ilaa akkattiin jedhe Daliilaan humni sirra jiru kun maaliif sirra akkamitti ta'e itti dubbatteenna ilaamee dheennaan ati rifeensa kana yeroo itti narraa murtu maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta Waaqayyo sinirra kaa'e diina nyaachisnaa irra sinitti hima. Nyaachisnaa obboloo tokko. Ayyaana Waaqayyo sinirreera, dibata Waaqayyo sinirreera, humna Waaqayyo no jedha yeroo hundumaa. Yesiin jedhinaa waan hundumaaf. Kiristaana ta'u kiristaanan ta'ini nama hundumaaf yesiin jedhinaa. Abaluun gaddisiisa, abaluun natti gaddi jettanii waan hundumaa yesiin jedhinaa. Destinii keessan kee biraatis hin hammisa. Waaqayyo wajjin relationshipin qabdanii kutaati yesiin jedhinaa waan hundumaa. Diduu danda'a ture. Ittime gaafa inni ittime kaastee qat goote irraa kutte. Gaafa inni irraa kuttu akka durii seedha. Akka durii hin jiru Waaqayyo akka durii dura akkasin dureen hin jiru mana Waaqayyo kee har'a akkamiin jiraadha malee geeddarama haasaa keessan namni duriidhaan nama reebaa tokko eksiima duriidhaan kwaa sin godhaa oola hin jiru hin jireenyi immoo shimdada maqaa Yesuusiin hafuurri kun acabu jireenya hafuura edhaame jireenya hafuuraan jiraatanii darbuudha har'a duwwaa bakka ishee amma jiru. Waaqayyo mee gara isaatti nu haa deebisu. Mee hangatiin qaba edhaame nama gatii qabdaniidha as jirtan. Garuu nyaachisinaa ayyaana keessan. Ofirraan baasinaa Yesuusiin. Gooftaan harree sana caalaa nu filateera nu. Nurra immoo jira Waaqayyo. Narra immoo jira. Phaawulos kanaafitii warra Qorontosiidhaanii waldaan Qorontos mee waan nama dhibu kee macaafa qulqulluu kee. Waldaan Qorontos baay'ee kan nama gaddisiisu keeyaati. Miraakilii baay'eetu ishee gidduutti ta'a ture. Haxxanii seenaa macaafa sana ilaala. Miraakilii guguddaa amma nuun dinqiidha waldaa abaluu keetti dinqiidha jennee dubbannu kun hundumtuu hin ta'a ture. Garuu waldaa sana keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu dubartoota wajjiniin warra ciisantu baay'ata ture. Ejjatu baay'ata ture. Waan baay'eedhaan waldaan sun afaan haaraa afaan nan dubba jaalala waan qabdu turte. Waan baay'eetu maaliif beektu obboloo tokko kennaan ayyaanaa jireenya qulqullummaa akka isheen hin qabaanne ishee godhe. Ragaa gaariitti. Kennaan ayyaanaa ishee gidduutti hojjechaa turte jireenya Waaqayyo ishee irraa barbaachisu Qorontos akka isheen hin jiraanne ishee godhe. Isaan of goyyoomsitu turte. Yeroo of mul'istu kennaa ayyaanaa sanaanii yeroo hundumaa of himtu. Phaawulos immoo kanaaf jedheetu waan baay'ee warra Qorontositti hima ture. Ayyaanaan tajaajiluun Waaqayyo wajjiniin jiraachuu koo hin mul'isu. Waaqayyo wajjiniin jiraachuun koo kan mul'isu jireenya isin naa wajjiniin jiraattanii namni kun jireenya qajeelaa jiraachaa jiraadha. Qajeelummaan nuun qabnu Kiristoosii wajjiniin saba gidduu jiraannu keetti jireenya qajeelummaa yoo jiraanne. Kanaaf obboloo tokko har'a waan isinitti dubbadhu Waaqayyo akkasiniin jedha sagalee isaatiin. Dhimma baastu kan isin immoo dhimma baastan isiniin jedha Waaqayyo. Yeroon isinirra taa'udha. Kanaaf maal godha anaan ofirraan fuudhinaa jedha Waaqayyo gaa sagalee isaa. Ofirraan fuudhinaa Waaqayyoon eeggadhaa ayyaana keessan. Fayyina keessan eeggadhaa akka gaariitti kan nama harkaa butan baay'ee jiru. Kan nama harkaa fuudhanii nama harkee ajjeesan baay'ee jiru. Noowedha. Eeggadhaa deemaa. Hiriyaa fakkaatanii kan namarraa fuudhan. Fira fakkaatanii kan namarraa fuudhan. Jaalala fakkaatee kan namarraa fuudhan. Sin jaalladhaama ati nan jaallattu jettee mitiire kan jettee dhuftee jaalalaa ati ko anaan nan jaallattu tuna jaallattate natti himta turte ittiin jetti. Inni dhuguma isheen waan jaallattu itti fakkaatee waan Waaqayyo isarra kaa'e hundumaa itti hime mistira isaa. Itti himin nama hundumaatti mistira Waaqayyo isarra kaa'e. Kaan mul'ata si keessa Waaqayyo kaa'e
akka si kee ba'ee ija godhatu godha kaan immoo tu si kee ba'ee si kee tajjeessa. Itiire ijoollee lama yaadattanii haadha lamatu tureedha caafni qulqulluu ijoollee godhataniidha. Isheen tokko maal gooteedha? Beektumti iddoo san irra ciiste maal goote? Hajjeeste. Isheen tokko garuu haadha bilxii, haadha eeggattu, haadha sirriitti ijoollee guddisuu waan dandeessu micaashee eeggattee qabattee guddifatte. Isheen ajjeeste kuni dhala ajjeeste kana fuutee haadha halkan guutuu akka ittiin yaadan yeroo yaadu haadhota waan an beekuuf haadha manaa waan an argeef adhabdee oosistee rafte haadhattiin dagattee dhala ajjeeste sana fuutee ishee jala keessee ishee jiraata micaadha jiraatu immoo fudhatte. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun har'a waldaa keessaa haa cabu. Ofii mul'ata nama ofii ajjeesanii ayyaana ofii ajjeesanii nama keetti ayyaana ofii kan ajjeesan baay'ee jiru. Of eeggadhaa jiraadha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa kana guutee jira bara dhumaa kana kee. Yeroo ilaalan jedhamu gooftaan humna maalii qabu jedha? Humna waaqeffannaa qabu jedha. Yaa miti? Yaa yeroo ilaalan qabu. Garuu yeroo ilaalan waan hundumaa qabu garuu naqasii Waaqayyoo irraa sin fageessuudha. Jireenyi isaanii. Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo gara isaatti nu haa deebisu. Naa deebisu dhaame. Yaa amma kana laa kana kaa Waaqayyo kan inni barbaadu waldaa kanarraa. Waldaa torban irraa wanta nuun baranne obboleessi keenya nu barsiisaa ture. Waldaan sun hundumtuu torban ishee waan gaarii qabdi turte. Waaqayyo waan gaarii itti dubbata jalqaba. Wanta gaarii isheen qabdu dubbatee garuu kana sirratti argeeraattiin jechaa ture. Dhiisii, deebii, jaalalli kee si kee badeera, ooyinati qabduus kee badeera, karaan kee akkasumatti qajeelummaan kee badeeraattiin jedha ture. Har'a Waaqayyo akkasuma jedhanus tana. Dhimma hin baase dhaame. Akka nama dhimma baasutti immoo jiraadhaa jedhaa kaa. Ameen. Maannuni dhimma baasa. Akka nama dhimma baasutti immoo maal ta'an? Haa jiraannu. Galanni siif haa ta'u. Waaqayyo akkas nuun jedheera sagalee isaan. Itti yaada macaafa qulqulluu wanta dubbatu kan. Itti yaada. Eessan jira waa'ee namaa dhiisaa sin anamman gooftaan ayyaana isaan irra kaa'ee isa jiru kana akka inni barbaadutti. Makiinaa tokko namni makiinaa ooftanii makiinaa sanatu iddoo sin dhadhan murteessa moo sintu lafa dhadhan makiinaa sanaa murteessa. Maaliif yoo toofaa jira? Nu toofaa jira mitiire? Yoo sin as gorsiistan maal ta'a makiinichi? Amma yeroo asii baatanii manatti hin galettan manatti gala jettanii manni keessan kara kana ta'e makiinichi inni gara kana goreennaan makiinaan kun maal ta'eerettu rakkina qaba jettu. Kiristoos nurra taa'ee gooftaan jireenya keenya geggeessa malee nutu jireenya keenya geggeessa miti jechuudha. Iyyesuus karaa nuuf ta'us waan gochuun nuuf ta'u hundumaa nutti hima jechuudha. Yaa saba Waaqayyo Iyyesuus nurra taa'ee jira. Haa geggeeffamnu isa dhageenye haa bulluuf isaaf haa jiraannuuf isaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Kadhanna Waaqayyoon hafuurri Waaqayyo lafa kana jira waan ta'eef. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kanaa humni sagalee kanaa jireenya keenya keessatti haa hojjetu. Sagaleen kee dhufeera Waaqarraati. Sagaleen dhufe kuni maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu haa hojjetu.
orra sagalichaan hojjetamanii akkati barbaadutti jiraatanii darban maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu godhi. Sagalee isaa ergee isaaniin fayyiseedha. Waaw. Sagaleen kee nama fayyisaa. Sagaleen kee nama geeddaraa. Sagaleen kee nama dhaabaa. Sagaleen kee nama ceesisaa. Sagaleen kee inni dhufe kun maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya keenya keessa sagalee nu haa hojjetu. Sagaleen kee kun nu keessa sagalee nu haa hojjetu. Humni hafuura sagalee keetii nu keessaa galu. Humni ayyaana kee nu keessaa galu. Maqaa gooftaa Yesuusiin namni sagalee kee har'a dhagee kun mana kana keessa kan jiru biyya lafaarra taa'ee kan nu dhagaa jiru hundumtu humni sagalee kanaa jireenya isaanii kan geeddare haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa nan jedha akkasiif ta'utti jiraanne akka dabarruuf nu gargaari. Waamicha keenya barree waamicha keenyaan akka jiraannuuf nu gargaari. Nurra akkati jirtuutti orra akkati barbaadeetti jiraatu akka taanu nu gargaari. Yaa hafuura Waaqayyoo nu gargaari. Maqaa Yesuusiin dhimma baastu nuun jetteetta. Akka orra dhimma baasanitti akka jiraannuuf nu gargaari. Yesuus laabaa gayyaana hafuura Waaqayyoo. Hafuurri ganama kana dhimma baastu kan nuun jedhu kan galagale haa ta'u. Ameen jedhame. Hafuurri yaa Waaqayyoo jireenya keenyatti ganamaaf galgala saasu. Yaa Waaqayyoo akka nama dhimma baasne nama yaada kee nurra jireetti akka jiraannu nu gochuu barbaadu. Humna du'aa ka'uu Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Har'a ganama nan abbooma. Hafuurri jireenya nama joonjessu maqaa gooftaa Yesuusiin agalagalu. Hafuurri biyya lafaa agalagalu. Xaxaan seexanaa agalagalu. Yaadi fooniif dhiigaa agalagalu. Agalagalu jireenya keenyarraa. Haa cabu saba kanarraati. Maqaa gooftaan foon keenyarraa haa cabu. Yes. Jireenya qulqullummaa akka nuun hin jiraanneef. Jireenya siif addabe akka nuun hin jiraanneef. Jireenya keenya yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa akkati feetetti akka nuun hin geggeeffanneef. Jireenya keenya kan dadhabsiisani hamma ganama humna hafuura keetiin kan caban haa ta'an. Nan cabsaa nurraa haa cabani. Haa cabu hafuurri kun. Mana qulqullummaa kee xureessuudhaaf ayyaanati nu keessatti xureessuudhaaf dibata nurra jiru humna nurra jiru waaw hafuura Waaqayyo Waaqa jiraata ganama kanaa maqaa gooftaa Yesuusiin qilleensa kanarra taanii orri hojjetani orri ganamaaf galgala ergamanii deemani ergamoonni seexanaa ergamoonni Lucifer amma ganama olii gallee hiina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhaman haa ta'an. Hidhamu gooftaa. Hidhamu gooftaa. Hidhamu gooftaa. Eebba saba kanaa kan qabu hidhamu. Ayyaana saba kanaa kan qabu hidhamu. Humna saba kanaa kan nyaatu hidhamu. Hafuurri jilba namaa nyaatu nyaatamu. Haa cabu. Cabi maqaa gooftaa Yesuusiin kakuun nurra jira. Dhiiga hoolichaatiin bitamneerra. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuus jireenya keenya hin dandeessu. Foon keenya kun kan Kiristoos. Kiristoos nurratti mo'eera nu mana qulqullummaa Waaqayyooti. Gatiinaan bitamtanitti nuun jedhamee caafamee jira. Har'a nuun kan Kiristoos jireenya koof jireenya saba kanaarra naannoo nu jiraannurra hamma ganama maqaa gooftaa Yesuusiin cabaa. Galagala maqaa Yesuusiin. Mee sagalee keenya ol kaasnee maqaa Yesuusiin haa jennu. Ameen. Ganama kana yaa Waaqayyo akka nuuni lafati nuuf yaadde hin geenyeef isatti nutti dubbatte bira geenye yaa Waaqayyo akka nuuni hin dhaalleef karaatti nu hammisuudhaaf yaa Waaqayyo yaada keerraa nu gorsuudhaaf hafuurri ergamee jiru kun maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Karaa keenyarraatii kan xaragame haa ta'u. Harka keenya nu qabi. Gooftaa wallaalota dadhaboota
isa kaleessaaf sadheen gaddaa caalaa si barbaanna. Barichi bara dhumaadha. Wanti hundumtu gara dhumaatti dhufeera. Sagaleen kee raawwachaa jira. Gooftaa koo bineensicha kan nu nyaanneef harka keenya nu qabe. Maaloo Yesuus harka keessan ol kaasaa isiniin kadhadha. Laabaa gaayyaa namaa isaa ta'uu laabaa gaayyaa sheekaa laabaa gaayyaa hafuura Waaqayyo. Bineensi biyya lafaa irratti gadhiifamee jiru kun inni yaa Waaqayyo jiraatti nama ajjeesu kun inni yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa jireenya nama joonjessu kun akka nu nyaanneef kan waamanii danuudha jedha sagaleen kee. Kan dhaalan garuu xiqqoodha jedha. Waamamuudhaaf waamamneerra. Siin jennee manaa baaneerra. Amma dhumaatti deemuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maaloo yaa Waaqayyo hamma dhumaatti amanamummaadhaan deemuu akka dandeenyuuf ta'es ta'uu baatus nu baasees nu baachuu baatus maalaa baagayyaa namaa isaa ta'uu labaa gayyaa hamma dhumaatti amanamoota akka taanuuf hayyaanni kee maqaa gooftaan nuuf laatamu. Hayyaana kee Yesuus, hayyaana kee waldaa kanaaf, hayyaana kee saba kanaaf, hayyaana kee warra jiraniif, hayyaana kee warra mana jiraniif, hayyaanni kee dadhabina keessatti nama gargaara. Hayyaanni koo sigaa jette garbicha kee Phaawulosiin. Hayyaanni kee maqaa gooftaa Yesuusin nu dhaabu. Hayyaanni kee maqaa Yesuusin nurratti dhaggala'u. Hayyaanni kee maqaa Yesuusin nu bitu. Hayyaanni kee maqaa Yesuusin nurratti moo'u. Biyya lafaa nurratti moo'ini. Sisteemiin biyya lafaa nurratti moo'ini. Wanti nun arginu dhageenyu nurratti moo'ini. Abbaa koo ati nurratti moo'i. Abbaa koo ati nurratti taa'i. Abbaa koo ati nu geggeessi. Abbaa koo ati nu keessa gali. Abbaa koo ati nu dhuunfadhu. Abbaa ati nu biti. Hafuura Waaqayyoo nu biti. Hafuura Waaqayyoo nu biti. Abbaa keessa keenya gali. Ganama kana hafuurri kee agalu. Saba kana keessa agalu. Yes. Hafuura Waaqayyoo. Hafuura nagaa. Hafuura gammachuu. Hafuura Waaqayyoo. Maqaa Yesuus saba kanatti gali amma. Lafee jireenya dhabeetti galtee jireenya goote. Lafee goggogeetti foon goote. Hamma ganama kana hafuurri kee saba kanatti agalu. Hafuurri kee saba kanatti agalu. Jireenya saba kanatti godhu. Humna saba kanatti godhu. Dibata saba kanaaf kennu. Leela bagayyaa namaa isaa ta'uu laba. Hafuura Waaqayyoo si waame amagaa. Golee arfanii si waama hafuura Waaqayyoo. Amma yeroo kana haaressaa darbi. Ijoollee kee durbaa haaressaa darbi. Ijoollee kee dhiiraa haaressaa darbi. Humna haaressuu keetiin darbi. Humna dhaabuu keetiin darbi. Yes. Hafuura Waaqayyoo. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Warra yaa Waaqayyo siif jiraatan nu godhi. Warratti yaa Waaqayyo karaa baay'eetiin deemtu nu godhi. Warratittiin yaa Waaqayyo karaa baay'ee deemtu nu godhi. Waaw, hafuura Waaqayyo jiraas. Hallelujah. Hafuura Waaqayyo. Mi an kan Kiristoos jedhame. In sodaatin an kan Kiristoos jedhame. Amen. Nun kan Kiristoositi. Gatiitu nurra jira. Mallattoo lichaatu adda koorraan qaba. Angatii riigaatii kana bu'aan qaba. Mallattoo lichaatu adda koorraa qaba. Na duranni baqaa dinni nan danda'u. Anarratti moo'eera hundaan ni danda'u. Ababa gayyaa namaa isaa ta'uu laba gayyaa sheekaa laba gayyaa rababa. Yesuus. Angatii riigaatii kana bu'aan qaba.
mallattoon olichaatu adda koorraan hin qaba. Na duranni baqaa dinni nan danda'u. Anarratti moo'eera hundaan ni danda'u. Ameen 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 ameen. Narratti moo'eera sinirratti moo'eera. Abeet nurratti moo'eera. Ani gatii dhiigaati adda koorra jira adda keessan irra jira. Hallelujah. Hafuurri Waaqayyoo nurra jira. Jaala bagayyaa na basa tola bagayyaa. Hafuura Waaqayyoo gooftaa machaa. Maqaa Yesuusiin geeddaramuu addaan nurratti dhufu. Geeddaramsi addaan nurratti dhufu. Arginee kan hin beekne jireenya keenya irratti sibiraa kan ta'e geeddaramsi jireenyaa haa dhufu. Yesus. Waaw hafuura qulqulluu ammayyuu. Eyyee. Humna addaa tokkooti. Jireenyi saba kanaa kan geeddarame haa ta'u. Jireenyi saba kanaa kan geeddarame haa ta'u. Dhimma isaanii keessa gali. Dhimma isaanii haaressi. Humna isaanii haaressi. Jilba isaanii haaressi. Hafuura isaanii haaressi. Mul'ata isaanii haaressi. Galanni siif haa ta'u. Kaayyoo guddaa nurraa qabdaa si haa galatu. Akka waldaattis akka maatiittis kaayyoon kee guddaadha. Kaayyoon kee kaayyoo bara baraati. Maqaan kee haa eebbifamu. As nu geessistee nun dhiistu ol jedhi. Hamma dhumaatti nu wajjin taataa eebbifame. Hamma dhumaatti nu gargaartaa eebbifame. Waan jette amma nuuf raawwattutti nu wajjin taataa eebbifame. Waan jette immoo hin gootaa galanni siif haa ta'u. Ati nama miti yaada kee hin geeddartu galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha ati sirriidha galanni siif haa ta'u. Ati waan naan jetteef saba kanaan jettee raawwattaa si haa galatu. Kakuuti nuu galtee hin ta'a si haa galatu. Mana keenya irratti hin ta'a galanni siif haa ta'u. Waldaa kana irratti hin ta'a si haa galatu. Yes. Kakuun kee irraawwata. Kakuun koo irraawwata. Kanati jettee irraawwata galanni siif haa ta'u. Yesus eebbifami. Eebbifami. Jawwichi waraaname si haa galatu. Laba gayyaa nama saatoo laba gayyaa sheekaraaba'u. Yes. Waaqayyoo hin waraana diina keenya. Waaqayyoo hin waraana diina keenya. Waaqayyoo hin waraana diina koo. Waaqayyoo hin waraana diina keessani. Hin waraana Waaqayyo. Hin lola Waaqayyo. Milla keenya jalarra sin godha Waaqayyo. Maqaa Yesuus moo'ichaan nuuf ta'a. Maqaa Yesuus waldaa kana nagaa moo'ichaan nuuf ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoos moo'ichaan nuuf ta'a. Era maqaa gooftaan moo'ichaan nuuf ta'a. Galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu eebbifame. Ol jedhi ammayyuu. Kabajame. Mehilillee farka rukunnee Waaqayyoon galateeffanna. Hallelujah. Waaqayyo moo'eera. Hallelujah. Hallelujah. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Guddinni isaaf haa ta'u. Ulfaadhu. Waaw. Aaressuu guddaadhaan waan nu aaressaa jirtuuf ol jedhi. Torban keenya torban moo'ichaa nuuf godhu. Hafuurri moo'ichaa nurra dhufe kun bara baraan nurraa taa'u. Lafa hojiitti dhimma baasa jechaa akka jiraannu nu gargaara. Karaa kanarra yeroo oofnu Waaqayyoodhaaf amanii nama dhimma baasudha jechaa ofitti himnee akka jiraannu nu gargaara. Yesuus namnas jiru namni mana taa'ee nu dhaggeeffachaa jiru yeroo kana akka dhimma baasu hubatee jiraachuu akka danda'uuf torban kana ayyaanni addaa nurratti dhangala'u. Hafuurri addaa nurratti dhangala'u. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu.
jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irrattis annu koobdeen keenya irraa nuuf kenni yaakkaa keenyas nuu dhiisi nus keeyya kaniif akka dhiisnu qoromsattis nu gashin hamaas nu ushi malee mootummaan isan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen harka keessa